Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kuni qophii ijoollummaa kooti. Qophii ijoollummaa koo torbee kana magaalaa Moojootti argamuudhaan nama tokko qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra jechuudha. Isinis hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Daa'immaniif muuxannoo fi mudannoo keessan nu qooduuf eeyyamamoo waan taataniif guddaa galatooman isiniin jedha. Galatooma isinis. Mee daa'immanii walluu bara. Maqaan koo Tokkummaa Kabbadaan jedhama. Iddoon dhaloota kootii godina Shawaa Aanaa Lumee ganda Sharraa Dibaandibaatti dhaladhee abbaa koo Obbo Kabbadaa fi haadha koo Addee Walalaa Caakkoo duraan dhaladhe. Egaa qophiin keenya qophii ijoollummaa koo jedhudha. Duubatti isin deebisee ijoollummaa keessan isin yaadachiisuufan jedha. Yeroo ijoollummaa keessanii tapha taphachaafaa guddattan ni yaadattu. Maatii hojii akkamiifaa gargaara guddattan? Egaa akkuma nama kamiitu umuriin keenya gaga'e loon tiksuu fi haadha keenyaaf bishaan waraabuu abbaa keenya wajjinis qonna qotuudhaan yeroo ayyaana masqalaa bara haaraa gaafa ayyaana masqalaa kana kan sirbinu yaa masqalooyyee masqalli hoggaan dhufa burree sooree kan jedhu. Yeroo umuriin keessan mana barnootaatiif gahu maatitu koottuu barachuu qabdaa jedhee gara mana barumsaa sin geesse moo isintu lakkii amma umuriin kiyya gaheeraa mana barnootaa galuun qaba jedhee gaafatee gara mana barumsaa deeme? Maatuma kootitu mana barumsaa tokko geenyu abbumti keenya baratu ijoolleen koo jedhee karaa mana barumsaa nu geesse. Nus immoo mana barumsaa isaa nu geessan kana seerumaan barannee aga kutaa tokko kaanee hanga kutaa 10 barachaa turre jechuudha. Isinii barataa akkamii turtan yeroo barnoota irra turtan? Yeroo sanii barataa gaariidha. Naamusni keenyas kan eegamu ijoollee baadiyyaattis gorsa barsiisummaa barsiisan keenya nu kennitu fudhachaa waan barsiisan nuun jettu hojiirra oolchaa. Maatii keenyas haala kamiin akka barsiisan kabaja maatii fi barsiisaaf qabu waan achitti barne san gallee qe'ee keenya irratti hojiirra oolchaa barachaa ture. Barnoota keessan eessatti barattan? Mana barumsaa kam faatti barattan? Kutaa tokko mana barumsa Dibaandibaa kan jedhu sadarkaa tokkoffaadha. Amma kutaa tokko keeyyan kutaa 6 naannuma keenyatti kan jirudha mana barumsaa. Kutaa 6 kaasee amma kutaa 8 mana barumsa lakkoofsa tokko magaalaa Moojoo itti barannee kutaa 8 kaasee hanga 10 mana barumsa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Moojoo iskuulii jedhamutti barannee kanaan booda kara kolleejjii dhuunfaa Adaamaa itti barachaa ture. Barnoota maal fa'aa barachaa turtan? Kutaa 10 booda kolleejjii gaafa seentan kolleejjii dhuunfaa gosa barumsa kan barattan? Gosaan baradhe gosa barumsa biizinasiiti. Haala biizinasiin itti hojjetamuu fi biizinasii manaajimentii baradhe. Yeroo ammaa kana daldala hoteela irratti hojjechaa jirra. Hojiin daldalaa kun nuti immoo dhaloonni keenyas akkasitti ijoollee baadiyyaati. Kana keessa hojiin waan itti hojjetamu waan hunduu waan danda'amuuf hojii daldala nu galle kanaan daldala hoteelota irratti nu milkaa'ee jira. Haala gaarumaan hojjechaa jira. Egaa isin amma hojii hoteelaa yookiin immoo daldala irratti argamtu yeroo ijoollummaa keessan isin hojii kana hojjechuudhaaf hawwaa turtan moo akkuma carraa gara hojii kanaatti seentan? Gaariidha. Hawwiin koo ijoollummaa kanuma baqa. Hoteela banee hoteela Oromoo ta'e sabboonaa ta'e tokko banee uummanni keenya akka bashannanuuf hawwiin koo hawwuma kana anis an barbaadu argadheera. Hawwiin kiyya hoteeluma numa barbaadu argadhee jechuudha. Barumsi isin barattan amma hojii biizinasiitii hojii daldalaa waliin wal qabata jettaniittu. Barumsi isin barattan hojii amma hojjechaa jirtaniif ammam bu'a qabeessa isin taasiseera? Barumsa fe'ee yoo baratan namni hin baranneef namni barate wal qixaa miti. Barachuun keenya baay'ee na fayyadee osoo barachuu baadee waanuma akkanaa kanas karooraan ni karoorfadhe.
fakkeenyaaf hoteela banachuun qaba wiinku kanaan ta'e barumsa waan baradhisantu kanaaf akka na gargaare malee na barumsa ni baradhe irraa waan baay'ee irraa hubadhe. Daldalli kun daldalli karaa lamaan kan daldalamu daldala tradishinii fi daldala barumsaan hoogganamu kana waan ta'eef egaa namni akkuma muuxannoo isaati daldalli biyya keenyaa kun karuma aadaatiin kan baratame waan ta'eef osoo danda'ameetu barumsa ol qabatee haalli ittiin qabeenya ofii maaneeji godhanii fi barumsaan ol deeggarame gaariidhaan jira. Garuu akka biyya keenyaa kanatti namoonni baay'een muuxannooma waan hojjetaniif muuxannoo isaanii hojjechuunis yeroo dheeraadhaan muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin akka maaneeji godhatanii too qabeenya isaanii akka waan gaarra oolchan gaariidhaan jedha. Isin amma hojii daldalaa kanaan bu'aa qabeessa taataniiti jirtu gara fuulduraa kaayyoon keessan maalirra gahuudha? Gara fuulduraatti kaayyoon keenya qabeenyuma kana karaa hoteela qofaa hin taane karaa biraatti hojii karaa warshaatitti jijjiirree hoteela keenya gas ammayya godhamee babal'isuu. Mee daa'imman mana isaanii ta'anii karaa foddaa televezyiinii OBN gaammee isin daawwachaa jiraniif maal dhaamtu? Daa'imman isinirraa maal haa baratan? Muuxannoo maal haa qooddatan? Egaa waan hunduun akkuma umuriitiin gaa jalqabuma daa'imti yeroo maatii isaa wajjin jiraatan gorsa abbootii qabachuu, gorsa abbaa fi haadha ofii qabachuu, barumsa ofii seeraan baratanii waan baratan immoo galanii hojiirra oolchanii yeroo isaanii barumsa irratti barumsa hoggaa galan immoo maatii ofii gargaaruu gorsa barsiisaa isaaniis ta'e kan haadha isaanii abbaa isaanii qabatanii waan isaanirraa eegamu hunda godhachuu qabanii. Ammuma daa'ummaa keessan irraa kaatanii hawwii keessan galmaan ga'uuf maatii keessanii fi barsiisota keessan sirriitti kabajuu akka kabajan abdii isinirraa qaba. Galatoomaa. Ijoollee qophii ijoollummaa koo guyyaa har'aatiin egaa obbo Tokkummaa waliin turtii taasisne kanarraa waa hedduu akka barattanii muuxannoo fi mudannoo isaanirraas waa akka qooddattan ni abdanna. Har'aaf kan jenne egaa nuti xumurreeti jirra. Torban immoo nama biraa qabannee walitti deebinutti torban gaarii.